Ajaa'ib! Ajaa'ib! Asii gar-tokkoon nagaa jira, gar-tokkoon immoo nagaatu hin jiru. Keeruma keeraati inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan? Fayyaa keessanii, nagaa keessanii? Matteenaal. Ifa baga araaramtan unkaan taarraqaachuu unkaan dassaalaachuu. Ji'a sadii booda ajaa'iba! Maalumaafuu nagaa bareedaadha. Baga araaramtanii, baga nagaa buustanii. Ammas immoo torbee geessanii hin cucucuu hin jedhina. Dhugaa baga rabbiin nagaan walitti sin deebisee baga araaramtanii bakka duraatti deebitanii ifa abdii guuttee turte. Isheenillee gisee duraatti ifatama inni si gaafate ture si dudide sa'aatii sanatti. Taraa isaa immoo ifaan ifataman godhu jedhee gisee 2 deebitee gisee 3 deebitee kadhattee balleesseera. Na araaramii si malee jiraachuu hin danda'u jechaa turte jechuudha. Ifaa sa'aatii sanatti hin dide taraa isaa innillee argaa keen barbaadu hin deemta hin dhufta jedheetii jechuudha. Abdii kuttee boodarratti dabdaabbee tsaafte fakkaata. Ishee dubbisee bulee ganama isaa boo'ichatti gadhee jechuudha. Himimmaan gadi buusee boo'ee jechuudha. Ani wallahi dhiirri boon nama gaddisiisa garuu hin jaalladha baay'ee tokkotti. Baay'eetti ishee jaalladha jedhee jechuudha. Bakka waan addaan baanisee isheen ni dide jennaan malee araara kadhattee dadhabdeettidha. Abdiitti macarrashaa kutatte fakkaata. Amma immoo kun akka kanaanii gooddanyaan isaanii walitti isaa waamtee isaa wal inni ufuu qubayyuu hin qabu. Innillee ishee dhuftuu quban qabu. Akka kanaan walitti araaramanii gammadanii keekii isaanii qurrus godhaniiru. Baga nagaan walitti deebitanii baga araaramtanii. Nagaa isinii haa kennuuti. Nagaa godhadha waan nan nagaadha. Of tasgabbeessaanii maali boo fuura waliin naqina. Qilleensi takkaa nama lixxe jennaan dhaabbiin qabdu. Yaa Ifaa'u mee obboleessa kee irratti ilaalime dhugaa dubbachuuf. Mee obboleessa kee irratti ilaaleeti ragaa jedha qilleensatti waliin laatina dhugaa rabbii. Qilleensa bubbee manfuutee taatanii hoo dhugaa rabbii. Kanaafuu nageenyi isiniif haa kennamu. Nageenya godhadhaa. Nagaan tokkoffaa sammuu keessanirraa mataa keessanirraa ka'a. Yoo si walii galtanii tasgabbootanii nageenyi nama dhufaa jechuudha. Yoo waan nama xiqqoo tokko funnii jettu yoo ta'e immoo bulee maka'eetti qaxxalaa deema malee dhaqee dhooto jedhu jaalalli keessanis gadi bu'ee bishaan gadi jige taatu jechuudha. Kana achi mudhadhaa ibidda guute qannasaa deema malee waa tokko akkuma bultanii kaatanii wal loltuu bultanii kaatanii walirraa fagaachaa adeema jechuudha. Kanaafuu tasgabbii barbaachisa. Tasgabbii godhaa. Immoo kun akkuma argitan egaa Abrishii macarrashaadha ganaman deema jedhee ruutaatiin akkuma argitan kana bayinaan jedhii gaaritti naan jedhii jedheetiin inni akkasitti rarra'ee jechuudha. Warri gaafa duraa jireenya ishee diiganillee har'a immoo manatti dhufanii jireenya kee ruutaa wajjiniin nagaa godhii jedhanii kadhataa jiru jechuudha. Gaafa duraa libbii kenneefii isaanii akka isheen jireenya ishee diiddoo gochaa ture tokkoffaan jara lamaan mi'a jechuudha. Roobaa moo maal jedhan tokko immoo eenyu jedhan maqaasa. Har'a immoo ifatamni maal godha iddee darbee ifatamni maal godha gisee ho'aatti giseenni ani kana keessa hin jiru. Annutsuudha ani waan kanaa miti giseenni jedhu lakki giddiitiin kootii jedhii jettanii irra dhaabattanii lubbuutti qaxaftanii kan isinitti fakkaanne
Ruuttaan immoo gizeenni araara jedhee dhiifatama jedhee gadi jedhee itti kufee dadhabe dhiise abdii kutatee waan biraa keessa gale biyyarra deemuu maraxatee jechuudha. Amma immoo isheen immoo gaabbitee taraa ishee dhiifatama kadhatte hafi jennaan hin hafuu jedhe kunoo maaliyyoo dhufe hin hafuu jedhe qayeeleera hin hafuu jedhe duraan otoo ho'aa sanatti eddee barameeyyuu otoo dhiifatama gootanii fi dhiifatama gaafattanii ruuttaallee manatti deebisaniiru ta'e bareedaadha jechuudha. Edduma mucaan eddeesiillee mucaan kan keessa miti kan koos miti jettee intalli namatu ruuttaa wajjin akka hin jiraanne barbaadutu kana godhe mana kiimii deemii birrii kaffalee marmaraa kee qayyaree gizee isheen jette dhagaasanii callistanii gizee sananillee deebii kunoo tiraagaa kunoo intalarraa illee dhagaye kan isheen jettu wanni jedhu yeroo sanatti diddee mataa koo miila koo jettee jechuudha. Har'a immoo taraa ishee kunoo gaabbitee deefuutu dhabdee ganamaan deema jedhee kunoo kanaan gaariitti jedheera jechuudha. Mee iddinni deemu immoo hiilumaan ilaallaga. Inshaallah. Kanaafuu gizee sanatti gizeen si kadhatu sanatti otoo mana keetti deebitee ijoolleen sun illee sa'aatii mucaan intalli kan kee miti namatu na doorsisee akkan kana na godhe malee awwaasheen jettu sanallee gadi baatanii dhiifatama gaafataniiti silaa walitti araarsu ture jechuudha ijoolleen kun lama. Har'a iddee Abirish abdii kutee waa biraa keessa galee har'a iddee deemsisaa amma har'a bararaa jechuudha akka jedhutti. Har'a dhiifatama gaafachuu fiiguu jechuudha. Duraan hawwa sana dhiifatama godhanii maa ruuttaa manatti hin deebisne dubbiin akka kanaa badee dhaqeetti hin jedhin. Deebanii immoo abbaa keellee dhiifatama gaafachuu barbaannaa jedhan. Gaafa sana abbaafillee kabajaan kennine manatti namanii akka nama shiftaa wayii mana keessa namanii qodaa ishee amma cilfaatti amma maankaatti amma maalitti haa qoddattu jedhanii jechuudha akka waan abbaa fi haadha ta'an ijoolleen kun. Har'a immoo gaasheetu argine dhiifatama gaafachuu barbaanna. Akkas gochuu barbaanna. Gaafa sana maa hayyaan kennineefi kabajaan maan kennineefi gaafa sana maan araarsineef gaafa iddee dhugaan badee iddee dhugaan barameellee maaf araarsuu diddan. Har'a iddee namni qayeelee iddee abdii kutatee dhiifanni maa namaa godha laphee nama cabsitanii kaatanii dhiifatamu. Dhiifanni bareedama garuu immoo nama miidhanii amma kamitti nama miidhanii gizee ho'aasaatti balleessine irra toltanii deebitanii ruuttaa deebistanii homaa miti dhugaa namatti toltu dhiifatamni namni hin balleessine hin jiran balleessa namni hin tasaasanne hin jiru. Namni hin dogongorre hin jiru. Garuu immoo dogongora keessan ho'aa sanatti otoo deebistanii ruuttaallee mana isheetti deebistanii ofiillee dhiifatama gaafattanii namatti tola. Eddee dhugaallee baramee eddee dhugaa mucaan argatee ji'a meeqa callistanii ruuttaa mana kiraatti gashitanii har'a immoo iddee Abirish deemuuf ka'ee oduu dhageessanii maal godha? Kanaafuu qusidii kunatti kaachisiinaa dhiifatama sinii godheera araara keenya wanta lamaaniin gashu hin jiru jedheera Abirishii dhuguma isaatii gizee sana miitanii maraachitanii giddiitiin nurraa fudhadhu giddiitiin taqabbalee hanuma keeti jettanii axxanii buttaa dirasii deemtanii ilmoo namaa birriitiin attaallaltanii fiddanii asii isa rakkisaa turtanii jechuudha. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromoo Mammaaska. Kanaafuu dhugaa isaa Rabbi baasee fi iddee dhugaan bahee immoo birriitiin bittanis dhugaan hin nafne yoomuu hinuma bahee jechuudha. Yeroo eeggata malee wallaahi. Kanaaf amma immoo iddee dhugaa bartanii dhiistanii yeroo callistanii iddee waraabessi darbee sareen dutti moo maal jedhan iddee wanti darbee har'a kun dhiifatama maali yoo jettanii sinirraallee fokkisaa. Maalumaafuu keerumaa fi ruuttaanis Abirish balleessaniiru lamaan isaanii. Balleessaa guddaa lamaan isaanii. Isheen silliinaa keessa galte inni silliinaa keessa gale garuu immoo deebanii immoo dhiifatama walii godhanii dhiifatama wal gaafatanii manatti deebi jennaan lillibbaa koo jette har'a immoo gaabbamni kun eddee fuudhamu dhibba. Himmaan ija guute hafii jette didde ani qophaa koo mana keessa taa'ee maa tokko faayidaa hin qabu warra koo biran deemaa jette amma abdii ta'ee jechuudha. Kun egaa akka jedhetti har'a bararaan mee bakka inni itti bararu gara Ameerikaa ta'e gara Dubaay ta'e hin barre maalumaafuu jecha namaatiin deemuun jireenya ofii diiguudha. Otoo dhaabatanii ilaalanii dhaggeeffatanii ilaalanii
dhaabbatanii waan hundaatiin bareeda ture. Qilleensa akkas isin lamaan jidduu galee jireenya keessan hin jedhu. Amma immoo akkasitiin Abriishillee abdii kutatee bakka ruutarraa abdii kutatee baay'ee tokkotti abdii kutatee jechuudha. Cakkanee kan inni achi biyyarraa ba'aa jedhu jechuudha. Obboleettiin illee hin gadda kadhatte maa inni sidditanyyaati maraxxee fi marra katteetti si bira jirra miti. Maaliif baqattaa maaltu baqa bira si geessee jetteetiin isheen itti dutaa jirtu. Egaa akka jedhutti gaarii macarrashaadhaan ifatti waliin arginu kana booda na dubbisi gaariitti naan jedhii jedhee akka kanaan itti rarraatee akkasiin illee itti rarra'ee gaariitti waliin jedhanii jiru. Maalumaaf rabbiin nagaa haa buusu jidduu keessanitti isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.